jetti taaksii qilleensarraa yookaan immoo tiraanspoortii qilleensarraa dalanna jetti. Hay lafti gariin bakka bar ekaa isaan maal fidan beektanii amma xiyyaara irraa fudhataniiti tokko bakki xiyyaarri irra taa'ee ka'u fiigee ka'uu qaba waan adda addaa kana kaa'anii jechuudha. Maal yaada warri kun beektaa sammuu dur baratee yaada akkasii amma kan jiru teekinooloojii waa hundaa si gargaara. Meeshaaleen dalagu teekinooloojii dalagu namni tokko amma fakkeenyaaf taaksii xiyyaaraa sayyoo jedhan barartu makiina bararuu tolchuu jiranii santu dhufuu deema. Itoophiyaan eegaluu deemti inshaallah. Yoo sun eegalame Itoophiyaa walumaa kaatee akkanaan tokko namni isiisan oofu akkuma xiyyaaraa waa'ee xiyyaaraa barata tokko. Inni lammataa fakkeenyaaf karaa kanaa wanni isiniimu magaalaa gara meeqaatti Finfinnee, Dirqawaa, Gondar magaalaalee hedduun gara I think magaalaa gurguddoon hedduun agarsiisa lakkoofsa yaadadhu akka hin kijibne. Fakkeenyaaf Itoophiyaan kaartaa yookaan maappii onnaa qabaachaa ture GPS'dhaan kabiraa fi warri gartee ibiddaa waa dhaamsan dhufanii reebanis bakka hin beekan maaliif ganda qoshora keessa ture karaan hin jiru pilaaniin hin jiru hatta magaalaa Finfinnee silaa Itoophiyaan maaliif warra Itoophiyaa bulchaa Finfinnee bulchaa ture fakkaatti magaalaa Finfinnee jaamuu akka isaanii turte pilaaniin qaban maaliif warra pilaanii malee biyya bulche karaan hin jiru wanni takka bakka takka deemte Itoophiyaa tungaa seenta magaalaa Finfinnee keessi magaalaa taawwan osoo deemtu tungaa dhattee tungaa deebita jechuudha hattuu lachi tungaa seentu eddee karaa si cuftee asitti. Akkas ture. So kanaaf diliivar gochuu namni gartee kaartaadhaa lakkoofsa manaatiin galuun hin jiru. Amma xiyyaaraan magaalaalee yoo xiqqaattee agarsiisa lakkoofsa yaadadhuun kijibu magaalaan gugurdaan Itoophiyaan xiyyaaraan wanni hundi teekinooloojiidhaan saatalaayitiidhaan walitti gargaaramuudhaan wanni hundi xumuramee jira jechuudha. Mana mara qoo barbaadde, GPS naqoo barbaadde, warri ibidda dhaamsuun maal kunniin warri diliivar meeshaa yoo si dhibuu barbaade amma akka salphatti sakandii keessatti osoo asii achi hin gorre akkaataa bakka san si dhaqqaban emerjensii waamattee uma fedhe haa ta'u ambulaansii waamattee ofii keetii dhuunfaa waa gootee xumuramee jira maaliif qilleensarraa laal sadarkaa Itoophiyaan jirtu. Waan kalee namni lafarra deemee itti ganda keessa deemtee ati maal gootee itti rakkattu amma biyyoonni guddatte hedduun Ameerikaa fa'aa keessan maal godhanii teekinooloojiidhaan yeroo gartee GPS kana yeroo cufaa abdeet godhan yeroo manni haaromni ijaaramee kaawwanni dalagame makiina jira Ameerikaa keessatti. Kama kana qofa dubbisu makiina itti hidhanii kaameraa gara hundarraa qabaa saatalaayitii walii hidhaadhaan magaalam keessa deemu jedhisee warri kun maal godhaa GPS haarawa mana haarawa dalagame kaartaa haarawa bahe ka qaraa irra sirreessaa deema abdeet godha yeroo san amma yeroo manni caphee bakka takka dalagame Ameerikaa keessatti yeroo san makiinaan tun dhima deemtisii yeroo dhufa namootum keessa ta'anii oongo'anii deemantu jiran isaan karaa gubbaa deeman bakka haarawa yoo argate achi keessa galcha sisteema keessa galchaa deeman. Amma Itoophiyaan maal xiyyaaraan goote san maaliif Itoophiyaan sisteema san godhuu hin dandeettu. Karaan hin jiru akkamitti goota? Yoo karaan jiraate sisteema namni makiinaan karaa salphaan bayii xiqqaadhaan lafarra deemee fayyadamta. Maal godhuu qabdi? Bayii guddaalee ta'uu fedhe ta'u xiyyaaraan wanni sun sirraa'ee saatalaayitii walii hidhatee daddafamee dubbifamuu qabu manoonni namni keessadhaan karaan eessaan akka salphaa ta'e kanumaan wal qabatee diizaana of duratti pilaanii of dura magaalaalee bahuuf wanni kun achumaan deebi'ee bakki cabuu deema jechuudha. Gaafa karaan guddaan karaa gubbaa kun dhumate bakkoonni hedduun asumaan isinii dhaamsataa warri magaalaa keessa jirtanii manoota bittanii ijaaraa jirtan yoo namni mana isinii gurgure fiiddanii tuman bitinaa. Kaartaa isaa san namoota dandeettii qaban calliftanii abbaa feetan bitatanii gaaftinaan mallee qulqulleeffadhaa kaa bitaa warri lafa bittanii manallee bittan namoonni hedduun isin shawwadiin karaa kanaa isinitti himaam warri waan kana dhagaye akka jiru lafa gurguraa jiran mana gurguraa jiran tolchanii bareechisanii ijaaranii gurguraa jiran hin bitinaa manni heddu moofaa irraa gaarawaatiin ni caba maaliif manoonni sunneen kaseeraan kennamni jira kaseeraan ala caraqaa jinni jan tokkeentu jira agartee Itoophiyaa kana keessa wanni hedduun isinitti hin dheeradhu ifama wanni hedduun isin yoo nan godhin amma yoo namni waa gurguru argitan keessaa waan lafaan wal qabate manaan wal qabate tokkollee itti seentanii fiiddanii hin bitinaa. Kun ammallee wanni isinii dhaamu maali magaalaa Finfinnee keessa warri jirtan wannaan bitinaa Finfinnee keessatti dalagadha jettanii makiinaa xixiqqaa minibaasidhaan kana kadama 12 immoo kana qabattu wanni bahu deemti magaalaa Finfinnee keessa. Makiinaan nama 25 qabatutti tiraanspoortiin gara baasatti oliiqaa jira wanni hedduun jijjiiramaa waan deemuuf isatti hiiqaa jira jechuudha. Warri alaa bittee galchite biyya keessatti gurguran hin bitin yoo magaalaalee biraatitti taate malee magaalaa Finfinnee yookaan Finfinneen alatti moggaarra yoo taate malee magaalaa Finfinnee keessa baasuu deeman jechuudha. Wanni hedduu jira inshaAllah kanaan odeessi jiru isinii kennaa deema yeroo irratti. So kanaaf wanni amma biyyattiin itti deemu jirtu isa kana. Karaa kana gubbaatti ilmaan Oromoo wanni isinii dhaamee ammallee sagantaa itti aanu kan lammataatiif dabru. Cadhiftaniitumaan dhagaan ofiin koota dalagadhaa.
lafti rakasaa jira. Mana ijaarrachuuf maal godhu? Namni ambii warri karee beekutti fayyadamu jira. Iccii tokko isinii aman, icciitii tokko. Namoonni magaalaa Finfinnee kana keessatti lafa bitanii mana ijaaraa jiran. Mana amma asiin dura isinii mana doolaara warri keessaa yoo ala jirtan. Ameerikaa, Awurooppaa bakka adda addaa jirtan. Icciitii ani isinii mana bitanii mana wayyaa dhawuuf dhaqee nama wajjin ilaalee birrii miiliyoona 25 ijaaree jedhe. Mana ciisaa sadi of keessaa qabu sadarkaa 4 ijaare. Abbaan mana kan ijaare ala jira. Agamiin kireessa beektani? Meeshaa itti galchee doolara 2,000 kireessaa qonnaa tokko. Doolara 2,000. Mana 4 doolara gamii kenna doolara 8,000 kireessa. Exchange adhaatiin dhahe. Maal naan jedhe naannoo amma isin jiru kana gubbaa yoo xiqqaate waggaa hadhaa doolara tokkochi doolara 5,500 yookaan 6,000 gadi kireessu jedhe. Finfinnee keessa mana doolara 10,000tu jira naan jedhu obboleessi kee tokko. Manni ciisaa 2 of keessaa qabu. Dhageettanii? Manni sun kaadha doolara 10,000 20,030 galuu deema. Maaliif magaalaan Itoophiyaan lafa turistii ta'uu deemti. Gast haawus jedhanii mana qophaa'e jechuudha. Bala waan biriin qabu. Laandarii of keessaa qaba, siree of keessaa qaba, intarneetii qaba, meeshaa itti galchitu, soofaa qaba, barcumaan namni 4-5 irra taa'u haganuma. Meeshaa san yoo irra qaalii ati bitte mana tokkotti irra qaalii yoo bitte doolara 2,000 bitta. Irra guddaan manoota hedduu bakka hedduu dhaqee ilaalee doolara 1,000 meeshaan achi jiru. Inni ji'a tokkottu doolara 2,300 kireessa. Manni horii aga itti baaftu malee bayii biraas hin gaafatu. Soo kanaaf wanni dhaamsa karaa kan isin dhaamu maali? Wanni kana isin dhaamuun. Uummanni warri Jimma jirtan lafoota Wallaggaa, Baalee waan waliigal lafaa naannoo keessan turistiin dhaqqabutti Finfinnee qofaati. Lafoota naannoo keessan turistiin dhaqqabu bakka amma karaan caphee ijaaramaa jiru kana. Itoophiyaan biyya turistii deemti isin hin jedhemi Finfinnee dhuftee hin galtu. Ji'a 3, ji'a 4, ji'a 6 deemti turistiin. Dalaggaa hedduu banamaa jira. Naannoo kee keessatti hayyama tiraanspoorteeshinii turistiidhaa yoo qabaatte, hoteela bareedaa yoo qabaatte, gast haawus kan isin jedhe kana yoo qabaatte, mana shaayii bareedaa reestooraantii xiqqoo guddoom waan hadhaatii birri Itoophiyaa miiliyoona hin geenyeen 200,300 keessaa yoo rukutaa jirtan jechuudha. Salphaa mana tokko bareechifteetumaatti. Keette guyyaa manoonni suni akkam Ameerikaa isin jedhu doolara 2,300 isin kireeffattantu dhufu deema. Keessaa yoo lafoonni lafti teessan turistiin bakkii daawwii bashannanaa gaarri jiru lafa giriinii keessa jirtan jechuudha. Kanaaf dhiifama infoormeeshinii kennuu fi wanni kunniin isin fayyada. Koottaa dalagadhaa. Namni dhufee ilaala mootummaa Itoophiyaa firii maarkeetii godhee kun lammiin alaa akka dhufanii as keessa qabeenya horachuu danda'an godhe. Osoo ati teettu dhufee boru ganda kan kee keessatti yoo hin jiraanne maal godhu kuyyoo seene. Naannoon turistiin dhaqqabu eessa bu'aa qabdu magariisni gaarii maal jiru lafti gartee daawwitaatu qabeenya qabdu buna irraa galchuu danda'an qamadii waate bara qonna kan hin ilaalanii hoteela babbareedaa bakkoota adda addaa qeematee tan dhufanii sirra bituu deeman. Osoo hin beekne ati dhattee fakkeenyaaf waan ati hin niyyanne miiliyoona 10 lafaa gartee kaaree meetira 100 na gurgursiin jee sirraa bitata. Hay miiliyoona 10 bu'eettee ati fiiddee itti gurgurta. Inni ji'atti miiliyoona 20 irraa argata. Gaafas mataa ofirraa buqqifta jechuudha gurgurte saayin gootee dabarsitee kennite. Kanaaf akkas inshaallah wanni kunneen wanni amma isinii tuqu amma asii Finfinnee irraa asii kaasee amma isinii himaa jiru kun maaliif akkanatti tolfame? Fooqilee mooliin gurguddaan bakkoonni bashannanaa dooniin bishaan irraa piroojeektiin qarree lagaa kun agartee bahiin guddaan itti bahee amma gara xumuraa deemaa bara wanni kun xumurame bara gara xumuraa dhumarra jedhama. Harka 175 dhumatee jira. Niqqadee wanni kun gajjigee Itoophiyaan rakkoon roga arfan irraan nageenya kun keessaa baanaan addunyaa irraa faranjiif arabaaf ajabni asii gajjiguu deema. Warri waan kana beeku. Namni nama guyyaa kana isiniin jedhe kun mana kana doolara 2,000 kireessanaan jedhe kun waan isin ajaa'ibu hojjetaa mootummaa ture.
fira isaa ala jiru dubbisee waan mootummaa irraa argadhu naa dalagaa isinii dalagaa jedheenitti bakka hundatti lafa bitee mana ijaaraa fi jiraa naan jedhe. Wallaahi obboleewwan tiyya. Wallaahi.